Islaamumaan Oromummaaf bu'aadha moo miidhaadha? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jala jirtu nageenyi badhaadha. Baga jiraatan. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godha. Warri mana kanaaf miseensa taatan ammoo laayik sheer gochuu hin dagatinaatiin hin jedhu. Barnoonni keenya guyyaa irraa Islaamummaan Oromummaadhaaf miidhaadha moo bu'aadha waan jedhu waliin ilaalla. Sababbiin barnoota kiyya xiyyeeffannaa har'aa waan kanaa irratti taasiseef ammoo namoonni hedduu Islaamummaan Oromummaadhaaf miidhaa akka ta'etti warroonni yaadan ni jiran. Akkasumas Oromummaan Islaamummaan akka waan walitti hariiroo hin qabnetti warri ilaalan ni jiru. Islaamummaan dhufuudhaan Oromummaan waan dhabde qabdi moo waan argatte qabdi waan jedhu wajjin ilaalla. Hayyee Islaamummaan awwala irratti bu'aa maalii buufte waan jedhurraa jalqaba yoo waliin laaluu barbaanne bakki nurraa ka'uu qabnu tokkoffaa irratti Itoophiyaa keessatti mootummaan abbaa irree yeroo garaagaraatti uummata Oromoo kana cunqursaa as gaheetiin jira. Wanti inni babal'isaa ture amantaa Ortodoksiitii fi ammallee Amaarummaadha. Namni Amaara yoo ta'e akka nagaa qabuu fi Amaarummaa yoo himate afaan Amaaraa yoo haasa'e aadaa ofii yoo dhoksee aadaa Amaaraa mul'ise nagahan akka jiraatu ammallee namni aadaa ofii guddisu afaan ofii dubbatu ammoo akka cunqurfamu gabroofamu ajjeefamuu fi biyyaa baafamu dararaan garaagaraa irra gahaatiin tureera. Lammaffaa irratti amantaa Ortodoksiiti. Amantaa Ortodoksii namni qabu akka nama nagahaatti ilaalamaa tureera. Uummata Oromoo kan bakka lamatti addaan qooduun wal nyaachisaa turaniira. Tokko sabaan Oromoo ta'ee amantaa Islaamaa hordofa, tokko ammoo dirqiidhaan amantaa Ortodoksii fudhachiisan. Erga isaan amantaa Ortodoksii fudhatanii booda ammoo xiyyeeffannaan abbootiin amantaa Ortodoksii, Phaaphaasii fi qeesonni garaagaraa waraana kana ajajanii akka isaan qabsoo cimaa irra jiranii itti himamu. Yeroo kanatti uummanni Oromoo ta'ee amantaa Ortodoksii hordofu yoo uummata Amaaraa kana dura dhaabbate akka amantaa isaa dura dhaabbate itti mul'ataatiin ture. Isaanis akkas itti himaatiin turan. Kanaafuu maal godha uummanni sabummaa isaatiin akka cunqurfamu ta'e mirga amantaa isaatitti waa walii waa itti fakkaatuuf jecha irraa of qabaatu hedduutu jira. Kana bichaa miti uummata sabaan Oromoo ta'an meeshaa waraanaa tokko tokko kennuudhaaf ammallee wantoota bu'aa xiqqoo xiqqoo kennuudhaan uummata Oromoo Islaamaa irratti akka duulan taasisaa turan. Fakkeenyaaf uummanni Shawaa, Wallaggaa, hordofaa amantaa biraa ta'e hedduun isaa qabsaawaan gameessi baay'eetu jira. Warroonni guddina Oromoo fi Oromummaa keessatti aarsaa hedduu kaffalan. Daangaa Oromiyaa kabachiisuu keessatti bu'aa guddaa buusaa turanii buusuu jiranii hedduun jiran. Garuu kana keessatti warri garmalee miidhame uummata afaan isaa afaan Oromoo ta'ee sabummaan isaa sabummaa Oromoo ta'ee fi akkasuma amantaan isaa amantaa Islaamaa ta'e. Dhumiinsa waliigalaa yeroo baay'ee uummata Oromoo keessatti taasifame keessatti warroonni daran itti dhumaniif itti miidhaman uummata Islaamaati. Aadaa Oromoo tiksuu keessatti ammallee afaan Oromoo tiksuu keessatti wareegama gurguddaa kaffalaniiran. Fakkeenyaaf aanoleen eessatti bakka harma itti muran bakka giseessa dhaabbatanii itti dhiichisaa turan akka namni sagalee kana dhaggeeffu. Bakka sanitti wanti waamameef jalqaba sababa araara jidduu uummata sikkoo mandootii fi mootummaa jiru waldhabbii kana bifa nagahaatiin furanna jechuudhaan walgahii waaman. Egaa walgahii waaman harkaa fi harma namarraa muraa turan jechuudha. An qaama kiyyaan dhaqee ilaalee siidaa leenjisoo diigaa, qeerroo nageessoo ammallee nama hedduu ka bakka takkatti awwaalame hundaa isaa ija kiyyaan argeetiin jiru. Akkasuma calii calanqoo Harariin keessatti taasifame hedduun isaanii gootota baay'ee itti dhumatan uummata Islaamaati. Muslimtoonni aadaa isaanii tiksuu keessatti gahee guddaa taphataniitiin jiran. Amantaan Islaamaa Rabbi qofaaf salaatu osoo hin taane mirga ofii gaafachuu fi mirga ofii kabachiisuullee nama barsiisa. Ammallee mirga namaatti bu'uun akka dhoowwaa ta'e nama barsiisa. Fakkeenyaaf namni jalqaba qawwee dhukaasee diina Oromoota ajjeesee akka ajjeesuu danda'an agarsiise Muslima hordofaa amantaa Islaamaatti Hussein Buneef. Kana hin beektan. Ammallee qabsaawaan gameessi hoogganaa fi bu'uureessaan adda bilisummaa uummata Oromoo jaarraa abbaa gadaa Islaamaa abbaa amantaati. Isa bichaa miti Jeneraal Waaqoo Guutuu Muslima. Jidduu waldhabbii uummata Oromoo kaan amantaa biraa qabsiisanii kaan ammoo sababa amantaatii fi Oromummaatiin itti duuchisaa turan san keessatti warri aarsaa godhee
uummata kanneen lamaan walitti fiduudhaaf sababa ta'e muslimtoota. Fakkeenyaaf qabsaa'onni sikkoof mandoo dhanii walii galanii waldhabbii hedduu maccaa fi tuulamaatiif uummata Oromoo sikkoof mandoo irra jiru kana furuudhaaf nuti ilmaan abbaa tokkooti. Nuti ammoo wal dhabuu hin qabnu. Nu ammoo diinni keenna waliin kan falmataa jirruu fi sabummaa kennaafi jedhanii gisee barsiisanii Adam Saaddoo itti ergan. Jeneraal Taaddeetti gisee Adamiin ergan maal godhanii tokkummaa kanatti waamuudhaaf. Walumaa galatti amantaan Islaamaa mirga ofii falmachuu nu barsiistee hin jirtu. Bu'aa uummata Oromootiif buuftu keessaa isa tokko. Lammaffaa uummanni Oromoo kun walumaa galatti akka barreessu, akka baratuu fi akka dubbatu kan taasise amantaa Islaamaa. Maaliidhaaf? Tokkoffaa irratti hayyuun beekamaan Sheek Bakrii Saaphaloo hundeessaa qubee afaan Oromoo kan jalqabaati. Qubee tana osoo hin taane qubee dubbifamaa 28 fi dubbachiiftuu 5 of keessaa qabdu barreeffamnis barreeffama hindi fakkaattii jedhan akka seenaa irraa dubbisetti. Isaan qubee kana kan irraa argatan isaan barsiisaa amantaa Islaamaati. Kanaaf darasoonni isaanii bifa ittiin ibaaraa yookaan hiika kitaabaa ittiin barreeffatan waan dhabaniif kanaaf qoratanii bifa kanaan Arabii irraa fudhanii ittiin barreessaa turan. Fakkeenyaaf haasawa baay'ee olloota kennaa yoo ilaalle qubeen jabeeffamaan hin jiru. Qubeen jabeeffamaan shaddaa irraa fudhatanii irra buta ammoo saakinaa irraa fudhataniiti akkasitti bifa saniin ijaaran jecha jechuudha. Sanbichaa miti qubee isaan ijaaranii yeroo dheeraaf itti fayyadamaa hawaasni naannoo sanillee ittiin barataa ture. Eega ittiin barataa turanii booda cunqurfaan garaagaraa akka afaan kun hin dagaagnee fi qubeen kun hin baratamne godhaa taasisan. Xiyyeeffannaan duraa ka isaanii mootummaa abbaarree kun maal ture? Sirna uummata gabroonfachuudhaaf uummanni sun wallaala keessa jiraachuu qabu. Uummanni qanii barate mirga ofii gaafata. Qanii barate uf bara waan ta'eef akka isaan baratan hin barbaadan. Kanaafuu maal godhanii qubee isaan barsiisu qopheessan akka ittiin hin baratamne taasifamaa ture yeroo dheeraadhaaf. Sheek Bakrii Saaphaloo eega qubee tana qopheessee ture qubee tana fayyadamuudhaan jalqaba wanni inni barreesse hiikaa Qur'aanaa, hiikaa kitaabaati. Islaamummaan beekumsaan dhuftee beekumsi sun immoo Oromoota fayyadee akka Oromoon afaan ofiitiin baratuu fi afaan ofiitiin barreessuuf taasise. Kun bu'aa amantaan Islaamaa uummata Oromootiif buusee jechuudha. Akkasuma Sheek Mahammad Rashaad qubee ammaan tana nu ittiin barannu tana qubee laatinii irraa fuudhuudhaan gara qubee afaan Oromootti jiranii akka nu ittiin barannu taasise. Sheek Mahammad Rashaad sagantaa raadiyoo afaan Oromoo Moqaadishoo taa'ee Sumaaleeyaa keessa waggoota 20 oliif dabarsaa ture. Itoophiyaa keessatti sagaleen Oromoo afaan Oromootiin raadiyoo yoo seene raadiyoo cabsaa hidhaa turameera. Kan hundi keessanuu daa'imummaarra dhagaa guddataniirtan. Garuu akka hin cabsine kan nu agarsiise eenyu Musliima hordofaa amantaa Islaamaati. Beekaadha. Barnoota amantaa baratee beekumsa waan horateef eenyummaa isaallee amantaan isaa isa barsiiftu waan ta'eef baratee nu barsiisee dhaloota kanaaf bu'aa buuseera jechuudha. Sanbichaa miti kitaaba 5 ol afaan Oromootiin qubee kana fayyadamee barreesseera Sheek Mahammad Rashaad. Kana keessa awwala yeroo qubee kana tartiibatti deebise wanti inni hojjete tafsiira Qur'aanaa ittiin barreesse. Namni jalqaba afaan Oromoo eegaa turellee barattoota amantaa Islaamaatii fi sheekolee. Sababbiin isaa fakkeenyaaf barataan Jimmaa dhufee, Hararii dhufee, Arsii dhufee, Walloo dhufee halqaa takka waliin barata. Halqaa takka yeroo waliin baratu yeroo sanitti miidiyaan hin jiru loqonni naannoo garaagaraa walitti dhufu waan ta'eef. Loqoda gargarii akka qaban ammoo hin beekan. Yeroo kanatti maaddaa takka waliin taa'ee hunduu afaan kanaan barata. Afaan sheekaatiin erga baratee booda hunduu loqoda isaatitti hiikkatee ittiin walii qaba kitaaba kan tokko shaneedha wal qo'achiisan. Yeroo kana keessatti darasaan yookaan xaalimni ilmii ka Jimmaa tokkoof ka Arsii tokko walii dhufe ibaaraan sheenni irra kaa'e Arsitti ka afaan loqoda naannoo Arsii yoo ta'e afaan Jimmaatitti walii hiikanii afaan Wallootitti walii hiikanii wal barsiisaa turan. Yoo fakkeenyaaf loqoda isaaniitti ibaaraan tun yookaan wanti isaan jedhan kun hiika afaan Oromoo hiikni isaanii hin galin aalimman barbaadanii baddaa fi gammoojjii keessa deemanii waan san argachuudhaaf aarsaa guddaa kaffalan. Muslimtoota biratti jecha afaan Oromoo tokko baalii guddaa gatii qaba jechuudha. Bifa kanaan asiin gahanneera. Ati maaliif waan kanarraa haasawuu barbaadde yoonaan jettan dhugaan haguugamee dharri faarfamuutti jira.
amantaan islaamummaa akka miituu oromummaatti warra ilaalantu jiran. Yeroo baay'ee amantaan islaamaa amantaa arabaan warra jedhantu jiran. Akkasumallee gabroota arabaa warra nuun jedhantu jira. Nu'uu musliimotaatiin jechuudha. Araba keessa mushrikni ni jira. Muslimni ni jira. Kaafirri ni jira. Namni rabbitti amanu ni jira. Akkasumallee islaamummaan amantaa addunyaa guutuutti malee amantaa gosa takkaatii miti. Rabbiin Qur'aanaan dubbatee akka addunyaa kana guutuudhaaf erge Qur'aanillee akka addunyaa kana guutuuf buuse himee hin jiru. Haa ta'uutii ammoo gara keenyatti yoo as deebine islaamummaan gabrummaa jalaa ba'uuf sababa nuu taateef hin jiru. Sababbiin isii gootota Oromoo dhugaan dhalootaan gootummaa qabdu beekumsa itti fiddee mirga kan kee falmachuun miidhaa miti. Mirga kan kee gaafachuun badii miti. Mirga kan keetiif qabsaa'uun miidhamaa miti jettee miti. Maal godhanirra hin qabsaawan aarsaa guddaa kaffalaa turan. Jeneraalonni baay'een Haji Hasan Gammadaa, Hussein Bunee, Aliyyii Cirrii, Jeneraal Waaqoo Guutuu, qabsaa'ota beekamoo gameeyyii hedduun isaanii harka tokkoon salaat, harka tokkoon waraana qabatanii, harka tokkoon oromummaa, harka tokkoon islaamummaa qabatanii lachoo osoo gad hin dhiisin asiin gahaniiru. Mirga olii kabachiisuu caalaa, mirga ofiitiif dhaabbachuu caalaa wanti islaamummaan nu goote jira. Mirga keenya nu barsiiste. Akka nu mirga keenya gaafachuu dandeenyu nu barsiiste jechuudha. Kanaafi wanti nurraa eegamuu qabu seenaa tokko haasa'uun bareeda. Seenaa tokko beekuun bareeda. Garuu ammoo amantaa islaamaa namni hordofaa amantaa islaamaa hin taane jaalachuu dirqama hin qabdu. Jibbuun fedha keeti. Jaalachuunillee fedha keeti. Maaliidhaaf? Si ta'ee jaalatu hin hordoftu. Si jibbisuun dhiibdu. Garuu dhugaa islaamummaa awwaaluun hin qabdu. Yoo wallaalaan taate baradhu. Islaamummaan amantaa beekumsa fiddi. Amantaa afaan Oromoo aabaa caadaa jennu kana nu barsiifti. Imaam Rashaad qubee afaan Oromoo barsiisu qofa osoo hin taane miidiyaan amma anillee asiin banadhee haasawu atillee achiin banattee haasoftu afaan Oromoo afaan raadiyoo iyyuu cabsuun jedhaa turan. Lakki hin cabsuu nu sobaattanii kun shira diinaa jedhee namni baasee dubbate. Asii deemee Moqaadishoo dhaqeetiif eenyu ture beektanii? Islaama. Sheekh Muhammad Rashaadii jechuudha. Namni yeroo jalqabaatiif dhadhaa wantoota garaagaraa guuranii osoo diina nyaachisan. Lakki nuti uummata uf gahu nama hin gabbarru nuti bilisa gabraa miti namni jedhee jalqaba ofirraa diina isa ajjeesuu dhufe ajjeesee akka ajjeesuu danda'u agarsiise islaam. Mirga ofii eegsifate. Du'aa jira waan ta'eef ciisii du'in jettu amantaan islaamaa. Ciisanii amantaa keessatti du'anii miti. Amantaa wallaalaan deemanii miti. Amantaa beekumsaati. Amantaa nuuyinaa osoo hin taane amantaa gootaati. Kanaaf islaamummaan oromummaa ni fayyadde malee hin miine. Qabsoon kun jalqabni isaa muslimtoota. Qabsoota natti fide islaamummaadha. Mirga keenya gaafachuu kan nu barsiise islaamummaa ta'uu hin dagatinaadha. Islaamummaan oromootaaf bu'aadha malee miidhaa miti. Islaamummaan amantaa oromummaa nu barsiifte. Oromummaa fi islaamummaas nu akka lubbuu kennaa jaalanna. Warri akka Oromoo isin miti yaadan ilaalcha dogongoraati sirreeffadhaa isiniin jedha. Yoo isiniif tole sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Warri miseensa taatan laayikii godha. Sheer godhaati nama biraa birallee dhaqqabsiisa. Manni kun mana barnootaa viidiyoolee barnootaa garaagaraa irraa argattan. Isin fayyada waan ta'eef sabiskiraayib gootanii eegasii ammoo oolii irra kaachuu hin dagatinaati akka tokkoon viidiyoon gadhiifame isin dhaqqabu taasisa.